Yoya ashama harka fuunee daawwattoota yuutuubii Saaqzeenuu jalatti argamtan hundi keessan nageenyi keenya kan kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jecha egaan akkuma beekamu sagantaawwan babbashannansiisaa fi bohaarsaa akkasumas dhimma aartii dhimma siyaasaa qabannee dhufneeti jira waan ta'eef warri gamanumaan chaanaala kiyyaaf haarayaa taatanii subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'uu hin dagatinaan siniin jedha. Amigo siyadeeray ilmuun keessiif takkabeera yeroonaan boocuu gaheera. Amigo siyadeeray dhiiganaaf dafkitee jiruu qofaaf dhabde arjuun kee lubbuudhaaf anaaf eegamte rakkoodhaan qoramte yeroo na goddisu na waliin dhamaate ayyoo jaalalaan qusatte rakkoodhaan of dhabde yeroo na goddisu na waliin dhamaate ayyoo jaalalaan qusatte. Gara sagantaa keenyaatti darbuudhaan duratti viidiyoo gara na nyaate tokko isin agarsiisuudhaaf deema. Sagantaan keenya har'aa dhimma siyaasa biyya keenyaa TPLF amma irra jirtuu fi akkasumas dhimma luukaan budun yookaan immoo jaarsa araaraa garee jaarsa araaraa biyya keenya irraa gara biyya Saudi Arabiyaatti ergamanii sirni sun maal akka ta'e isin biraan geenya jechuudha. Gara kamitti akka jijjiirame kan isin biraan geenyudha. Inni biraa ammoo Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa fi gareen Egereef kan jedhu ijaaranii lammiilee keenya sabaan Oromoo ta'anii namoota adda addaa isaa ta'anu namummaadhuma isaaniitiif biyya keessatti hongeedhaan balaa uumamaatiin balaa namtolcheetiin miidhamaa jiranu bira warra dhaabbataa jiranu namoota kana galateeffachuuf yookaan seenaa isaanii waan tokko dubbachuudhaaf jirra. Mee gara sagantaa keenyatti darbuudhaan duratti intala tokko Sabriinaa Jamaal mucaan kun baay'ee qalbinaatti kan dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Istaayiliin isin qabduu fi aartiin isin qabduu akkasumas ammoo akshiniin isin agarsiisu as keessa ba'ee duubaan nama ba'a jechuudha. Sabriinaa. Sila guyyaa tokko jala dhandhamte sila guyyaa tokko jala dhandhamte na barbaada dhufta halkan leelee kaatee. Oso guyyaa tokko jaalala dhandhamte jaalala akka kanaa dhandhamanii halkan guyyaa mitiiti halkan laylii miilaan karaan kaayiroo miilaan deemee dhufetan deebi'ee sibira dhufatuun guyyaa tokko jaalala dhandhame jechuudha. Mucaa ol guddattuudha. Aartii maashaappii afaan Oromoo haala addaa ta'een nama ol fidaa jirtuudha. Nama jajjabeeffamuu qabdu waan ta'eef sirbi kun guyyaa tokkoon dura kan inni gadhiifame namoonni hedduun daawwachuu danda'uudha qabdu. Inni kan biraa sirbii aartistii Shukrii Jamaal namoota keenya kunoo lafarra gangalchee kaan lafarra gangalchaa kaan siriirra gangalchaa baay'ee maraacheetti jira. Fedhii kan keenya jaalala xiqqoosi irraanfanne akka nuti dhuguma miira jaalalaa qabna moonu keessaa badee kan jedhu hanga of shakkinu sadarkaa of shakkinu irra geenye akka miirri jaalalaa nu keessa jiru nuti of dagachiise waan ta'eef reef baraa jirra waan ta'eef sirbi sun namoota hedduu maraacheetti jira. Namoota gurguddaa kan akka kootii kana fa'aa maraacheetti jira waan ta'eef sirba addaati guyyaa tokkotti gara 200 deemuudhaaf ka'aati jira. Sirba addaati waan ta'eef sirbi kunis daawwatamuu qaba. Egaa gama sagantaa keenyaatti deebi'uudhaan duratti Ustaaz Raayyaa nama akkamiiti? Amantaa Musliimaa keessatti gahee akkamii taphataati jira? Amantaa Musliimaadhuma kana keessatti ammoo ergaan inni walaloodhaan yookaan manzumaadhaan dabarsu suni dhimma siyaasaatiin wal qabatee qabsoowwan gurguddoo bara wayyaaniitii kaasee nama itti cichee dhufedha. Nama abaa'oo waraana adda bilisummaa uummata Oromoo nama furguggattuu keessatti nama turedha jechuudha. Goota jaarraa kana keessaati. Raayyaa kana argachuudhaaf carraa guddaa akka qabnudha kan natti dhaga'amu. Keessatti namoota miidhaman amantaadhaan adda hin baasu balaa uumamaatiin isaa ta'u balaa
namtolcheedhaanis haa ta'uu balaan yoo irra dhaqqabee jedhe kan takkatu si fiigee qaqqabeessa jechuudha. Keessatti garee egereef kan jedhu erga ijaare ummata Oromoo Baalee hongeedhaan dhumaa jiranuu fi guyyaa kaleessa kiiloomeetira hedduu deemaniitu yaanni inni achirratti kaasaa ture jechuudha. Konkolaataa boottee hedduu fuudhanii dhaqanii midhaan nyaataa waan hedduu fuudhanii deemaniitu jiru. Achitti yaanni inni kaase illee qarshii gara miiliyoona 11 olidha kan jarri sassaabanii. Yaanni inni kaasaa jiru biyya sana keessatti hongeen baay'ee miidheetti jira jechuudha. Muktijiidhaan illee achi keessatti hin jiru. Bishaan dheebuudhaan namoonni hedduun baay'ee rakkataa jiru. Dheebuu kana hambisuudhaaf ammoo bishaan boolla keessaa baasuun dirqama waan ta'eef namoonni jireenyi Oromoo horsiisee bulaadhaa qonnaan bulaadhaa waan ta'eef faffaca'eeti jiraata. Gamtaadhaan gama sana tokko gama sanaan jiraata. Kana hundaaf ammoo bakka tokkotti bishaan boolla keessaa baasuu waan rakkisaa ta'uu fi ikonomii haala jiru wajjiniinis ta'ee ammoos immoo hongee jara mudataa jiru kanarraanis ka'ee kanaafuu bakka bakkatti qarshii walitti buufame ammas bishaan dhugaatiin akka bakka isaan jiranutti boolla keessaa baafame isaan akka isaan tajaajilamanii hongee kana jalaa baanudha kan inni yaada dhiyeesse. Mee xiqqoosii yaada Ustaaz Raayyaa kana dhaggeeffannee walitti adeemu. Ba'u naannoo tokkitti malee akkuma beekamu naannoo 5 daawwee sarar daawwee qaachinaa akkasumas beeltu akkasumas raayitu gammoojjii madda walaabuu kana keessatti yookaan bishaan bakka tokko baafne ganda tokko argata malee gandi tokko argatu. Farankaa danuu nama harkaa fixa. Ganda tokko yoo baafne ganda tokko argata malee gandi tokko argatu. Bishaan immoo karaa dheeraa deemamee guyyaa guutuu faa deemamee waraabbatama. Kana innaan gara fuulduraatti wanni nuti goonu bi'iznillaahi ta'aalaa namni hawaasa bal'aa qabu gaawwama dhaammata wanni nuti gochuu dandeenya jennee yaannu wanta bishaan baasu adeemu dhiis wanta bishaan baasu makiinaa bishaan baasu amaanaan isinitti kennitanii amaanaa birrii miliyoonii 11,500 edasiniin jenne sanarratti guyyaarraa ammoo ijoolleen naannoo Kanaadaa Kaalgarii midhaan makiinaa 4 fudhattee deebiteetti midhaan makiinaa 4 fudhattee jirti. Nama amantaa hunda biratti jaallatamu, nama Oromoo biratti jaallatamu, nama sabaaf sablammii adda addaa keessatti jaallatamu, nama jechuun namummaa isaatiin akka kanatti gaafa lammii isaatiif dhukkubsatu, jireenya dhuunfaa isaa dhiisee lammii isaatiif jiraatu, nama miti rabbinuyyuu baay'ee maleekaan illee ardiif samiin illee baay'ee itti gammadi jechuudha. Nama kana rabbiin umrii isaa nuuf haa dheeressu jenna. Inni kan biraa waan garaana nyaate tokkotu jira jechuudha. Garaa haadhaa mee viidiyoo kanarratti ilaala. Gel burada çek bizi. Garaan haadhaa ilmi isii maali yoo ta'e jedhee jechuudha arga. Kun akkan hubadheetti biyya Turkii keessatti waan ta'e natti fakkaata. Alaabaan sun alaabaa Turkii. Keessatti nuti warra biyya hambaa jirru kuni maatii kan keenya haadha keenya baay'ee ni yaadna. Waa'in haadhaa yeroo ta'amu garaan kiyya nan danda'u waan ta'eef bira dabarfachuu dandeenya. Amigo siadera, adego siadera, ilmun kesif kakabera, yaronan bonso gahera. Amigo siadera, adego siadera. Simbon kedi kame. Enyuman ke gutu nafjachadu era Guman ke lubuda Omri kon sifada Obsina ikadua
Yoosif kakkabenjera Egaa inni kan biraa ammoo ajandaa keenya biraatiin TPLF akkuma beekamu TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti lollee waggaa tokkoof adeemsifamaa ture. Gidduu kana yookaan darbe kana keessa tasgabbaa'uun isaa ni beekama. Garuu tasgabbiin isaa kun harka wayyaa jalaatiin akka waraanumarra jiran ni beekama jechuudha. Amma immoo TPLF humna isaa erga Maqaleetti deebi'een booda humna isaa jabeeffate bakkawwan adda addaa Itoophiyaa jala jirtu keessatti naannoo Affaariin godina 3 ol akka to'atee jirudha kan inni ibsa maati jiru ammas lolli hamaan akka ka'utti ni tilmaamama jechuudha waliigalteewwan adda addaa akka jiru waliigaltee sanaan yoo wajjin hin deemne lolli ammas akka itti fufuudha kan inni beekamaati jiru ummanni Itoophiyaa ammas lolaaf of qopheessaa akka waan jedhutti jiru mootummaan kun jechuudha jalaan takka lolli dhaabbatee hin beeku garuu amma TPLF humna isaa jabeeffatee gara Itoophiyaa keessatti ammoo Affaariin naannoo 3 akka kanatti of jalatti oolchee to'annoo isaa jala oolchee gara fuulduraatti akka adeemaatu jiru kan inni himamaa jiru jechuudha kun ammoo biyyattii keenyaaf kufaatii guddaa akka mul'isuudha jechuudha kan inni gabaafamaati jiru akkasumas lolli mootummaa Itoophiyaadhaaf waboo gidduutti adeemsifamaa jiru akkuma itti fufetti jira jechuudha egaa hamma mootummaan gabroonfataan kun irraa kufutti lolli yookaan qabsoon akka itti fufedha inni kan biraa ammoo akkuma beekamu jaarsummaan mootummaan Itoophiyaa mootummaa Saudi Arabiyaa irratti gaggeesse ergateeni osoo hin milkaa'iniin gara biyyaatti adeemutti jiru mee viidiyoo kana dhaggeeffadhaa mee hidhamtoota achi keessa jiran irraa kan dhaqqabedha ትናንትና በሰራሁት ቪዲዮ ተዋደዱ አንዱ ነው ባልኩት ማለት ነው ከፈለክ ብስብስ በል ያልሽው ልጅ እንኳን ደስ አለሽ ይሄው ልኡካን ቡድኖች ያለምንም መፍትሄ አዲስ አጀንዳ ቀርቦባቸው ወደ ሀገራቸው ሊመለሱ ነው እስረኞች ምንም አይነት መፍትሄ ሳያገኙ እኛ የተያዝነው በቁማር መሆኑን ተረዳን እኛ የተያዝነው በጥቅም ነው ድሮም የተያዝነው ብቻ ነገሩን እዚህ ላይ ባልጠቅሰው በጣም ስለምፈራ ልጠቅሰው አልችልም እጋ አኩማ ቪዲዮ ቸራ ዳጌሰኒ አከስማስ አካ ከሌሳ ኤደገልገላ አመዲን ጀበደ ስቶራ ዩቲዩብ ሳረት ዱበቴን ዱብቺ ገራ አጀንዳ ሲያሳት ጅጅራሜት ጅራ ወሊገልቴዋን ከምብራ ወሊገልቴ ሰና ዮካን ድርቀመ ሞቱማን ሳውዲ አረቢያ ሞቱማ ኢትዮጵያ ቲፍ ከነሰና ዮሂም ባአኔ ከሰቴ ቢሻን ለጋ ኢጅፕት ከነ ለጋ ኢትዮጵያ ለጋ አባይ ከናን ከወልቀበት ዱብቺ ዱብ ያከ ሲያሳተ ኤኙኖዮ nibeeka jechuudha dubbicha amma ifa baasaniiti jiru waan ta'eefi dubbiin kun ammas hammaacha dhufuun isaa waan nama yaaddeessuudha waan ta'eefi lammiileen keenya ammas bakkee keessa jiranu akka of eeggannoo guddaa gootanuudha rabbisin haa eegu jecha warra mana hidhaa keessa jiranus ammoo dhimma siyaasaatiin wal qabatee kan miidhamaa jirtanu kuni rabbiin kana jalaa isin baasee biyya keessanitti sana deebisuu jenna egaan daawwattoota keenya sagantaa nuti har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture hanga xumura sagantaa keenyaatti waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna ammas warri maatii kiyyan taane subscribe gochuudhaan maatii kiyyatti dabalamanis isiniin jedha nagaatti